Ashamaar kafuun akkam jirtu hordofan keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole kun barnoota teknooloojii afaan Oromootiin Afrikaa Samsiin garaa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kanarraa keessatti appilikeeshina hedduu yogguu bilbila keenya fayyadamnu hojii nurraa salphisu tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa aappiin kun anas baay'ee natti tolee irraa fayyadamaa jira. Isinis fayyadamtan jedhee abdii qaba jechuudha. Egaa faayidaan aappii kanaa jechuudha. Facebook irraa yogguu teettan yookaan immoo Facebook osoo daawwataa jirtan gama yuutuubii dabartanii yuutuub keessan daawwachuu dandeettu. Akkasuma jechuudha pileestoorii fi kanneen garaagaraa yogguu teettan jechuudha yogguu daawwataa jirtan haala salphaadhaan osoo achirraa hin bahin jechuudha pileestoorii keessanirraa osoo hin bahin karaa salphaadhaan pileestoorii keessanirra teettanii gara sooshaala biraa dabartanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordofan jechuudha aappii kana iddoon isin argattan diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'a jechuudha. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jala haala kanaan galtanii buufachuu dandeettu jechuudha. Egaa warroonni diskiripshinii eessatanii nagaafattaniif ammoo jechuudha barreeffama kanarra jechuudha yookiin ammoo xiyya kanarra al tokkoof kilii godhuudhaan jala kanarraa liinkii kan inni argattu jechuudha. Egaa hordofan jechuudha liinkii kana qofa osoo hin ta'in sooshaal nuti fayyadamnu hundasaa jala kanarraa ni argattu jechuudha. Liinkii iddoon argattanii aappii buufachuuf as tuqaa iddoo jettu diskiripshinii jalqabaarraa ni argattu jechuudha. Tole kanneen gama chaanal Afrikaa Samsiingii haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsiingii akka sabskiraayib gootan isin gaafanna. Akkasuma mallattoo bilbilaa fuulduraan baatu kanarratti al tokkoof cuqaasuudhaan all notification yookaan immoo bell icon irraa olii kan ol jettu kanarratti kilik godhuun viidiyoon nuti sirraa gallakkifnu akka daddafee isin bira gahu taasisuu qabdu jechuudha. Egaa hordofan jechuudha gama barnootaatti yogguu dabarrammoo jechuudha appilikeeshinii kana akkuma buufattanii xumurtaniin al tokkoof aappii kanarratti ni cuqaaftu. Tole sana booda aappii kana erga haala kanatti bantanii booda mallattoolee cufaa jirtu kana hundaa hayyama kennitanii fi banuudha qabdu jechuudha. Jalqabarraa haa eegallu al tokkoof irratti hin cuqaaftu sana booda gabbuutanii ookee jettuuni. Sana booda maal gootu alloo gootu jechuudha. Iddoo kanarratti hayyama kennitanii fi oon gootu. Ammas maal gootu gubbaa kanarra tuquudhaan duubatti deebitu. Isteeppii lammaffaatti dabartu. Sana booda haala kanatti appilikeeshina kanarratti al tokkoof kiliikni gootu. Sana booda gabbuutanii iddoo alloo jettu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti oon gootu jechuudha. Ammas xiyya kanaan duubatti deebitu. Isteeppii sadaffaa irra dhuftu. Sana booda maal gootu ammas kiliik gootu jechuudha. Sana booda ookee ammas maal gootu alloo gootu. Sana booda maal gootu xiyya kanaan gubbaa kanaan duubatti deebitu. Ammas maal gootu gabbuutanii jala kanarra ookee gootu. Sana booda alloo gootu. Tole isteeppii kanarrattis gabbuutanii ammas maal gootu ookee gootu. Sana booda alloo gootu. Tole erga haala kanatti alloo gootanii xumurtanii booda maal gootu jala kana hiikuudhaan iddoo istaatti jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Tole sana booda haala kanatti fuula kana qabatee isiniif baha. Yogguu inni fuula kana qabatee isiniif bahutti maal gootu gubbaa kana mallattoo oofii jirtu kana al tokkoof haala kanatti kilik godhuudhaan oon gootu jechuudha. Sana booda kallattimaan xiyyi xiqqoon wanta akka xiyyaa xiqqoon takka iddoo kanarratti isiniif baati. Akkuma isin agartan isinitti mul'attee abdii qaba. Iddoo kanarratti argamti jechuudha. Tole sana booda erga haala kanatti bantanii booda maal gootu sooshaalota fayyadamuu barbaadan fakkeenyaaf sooshaalota kan duraan guutamee jiru sooshaala shanii sooshaala shanan kanarratti kan barbaadan dabaluudhaaf maal gootu mallattoo pilaasii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda mallattoo pilaasii kanarratti al tokkoof yogguu cuqaaftan jechuudha gara dhiifama. Sana booda jechuudha yogguu mallattoo pilaasii kanarratti al tokkoof cuqaaftan haala kanatti appilikeeshinoota isin bilbila keessan irraa qabdan haala kanatti isiniif fidaa jechuudha. Yogguu inni haala kanatti isiniif fide aappii haala salphaadhaan yogguu bilbila sooshaala kan fayyadamtan sooshaala sanarraa osoo hin bahin aappii sanitti dabruu barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf iimoo filadhu.
Sana booda akkuma isin agartan iimoon guutamee jira. Amma sooshaala barbaadu iddoo kanarra kilik godhuudhaan ni filadha. Wanni isin godhuu qabdan iddoo pilaasii kana jechuudha. Iddoo pilaasii kanarratti ni tuqaaftu jechuudha. Sana booda erga iddoo pilaasii kanarratti tuqaaftanii booda maal gootu sooshaala barbaaddan haala kanatti isiniif fida. Sooshaala barbaaddan ni filattu. Fakkeenyaaf amma teelegiraama kanaa filadhu. Sana booda erga haala kanatti filadhee isin ammoo kanaa ol appilikeeshinoota barbaaddan jala kanatti daraaddaruudhaan yookiin ammoo jala kanatti walitti qabuudhaan karaa salphaadhaan fayyadamuu dandeettu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf isteepii kanarraa jechuudha iddoo amma jiru kanarraa dabruudhaaf yoo barbaaddan yookaan ammoo gama sooshaala biraa dabruu yoo barbaaddan al tokkoof fakkeenyaaf xiyya xiqqoo iddoo kana jirtu kanarratti al tokkoof kilik ni goota jechuudha. Erga haala kanatti kilik gootanii booda erga haala kanatti al tokkoof asirratti kilik gootanii sooshaal isin asirratti seef gootan asirratti haala kanaan isiniif baha jechuudha. Sana booda maal godhuu qabdu haala kanatti sooshaala keessan yookiin jalarraa gara olitti harkisuudhaan akkasumas olirraa gara gadiitti harkisuudhaan sooshaala jala kanatti seef gootan ni barbaaddu jechuudha. Fakkeenyaaf sooshaala sanarra galuudhaaf sooshaala guutan sanarra galuudhaaf fakkeenyaaf yuutuubii irraa gallu haala kanatti akkuma isin agartan kallattiimaan fuudhee yuutuubii irra isin galcha. Yuutuub kanarraa illee osoo hin bahin jechuudha. Haala kanatti aappii kanatti asirratti kilik godhuudhaan xiqqoo kanarratti kilik godhuudhaan gama sooshaala barbaadanii deemuu dandeettu. Fakkeenyaaf gama teelegiraamaa yoo deemuu barbaade haala kanatti gama teelegiraamaa nagalchaa jechuudha. Fakkeenyaaf gama teelegiraamaa haala kanatti nagalcha. Egaa hordofan jechuudha. Haala kanatti akkuma isin agartan teelegiraamni kunis kiyya teelegiraama kanas jooyin gootanii sooshaala garaagaraa jechuudha. Appilikeeshinii mallaqaan bitamuu fi akkasumas firii argamu kanneen baay'ee isin fayyadan jennee yaadne asirra kennee jirra. Asirra karaa salphaan akka buufatan isin beeksisna jechuudha. Tole egaa hordofan jechuudha. Aappiin kun kana malees jechuudha xiyya xiqqoo kana jechuudha baakgiraawundii isaa jijjiiruu ni dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf xiyya sana baakgiraawundii jijjiiruudhaaf karaa baay'ee salphaadhaan jijjiirattu. Al tokkoof maal gootu xiyya asirratti hin deemtu appilikeeshinii kanatti yogguu deebitanitti jechuudha. Siitingii iddoo jettonatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda xiqqeessoo akkan ol harkisuudhaan baakgiraawundii iddoo jettonatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda baakgiraawundii sanarratti erga kilik gootanii kalaalee garaagaraa haala kanatti isiniif fidaa jechuudha. Tole akkuma isin agartan kalaa barbaaddan filattanii haala kanatti guuttachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftan jechuudha aappii kanarraa akka fayyadamtan abdii qaba. Akkasumas akka isin gammachiisus abdii qaba. Appilikeeshina kana akka irraa fayyadamtan isiniin jedha. Tole egaa hordoftan jechuudha haga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti barnoonni keenya kanadha kanumaan raawwata. Nagaatti. Ciao.